Dilbata darbee godina Shawaa Bahaa Fantaallee ganda Tuttuuxii bakka Qorqee jedhamutti rakkoo finxaaleyyiin dhaqqabeera jedhameen lubbuun namaa darbuu nageenya naannootis boora'uu jiraattonni himanii jiran. Obbo Fantaallee Roobaa jiraataa ganda Tuttuuxiiti. Haalli lolli itti jalqabe nageenya naannoo sanii to'atu humni raayyaa biyyaa naannoo sun qubatee ture. Humni fannoo warri finxaaleyyiidhaa kun dhiibbaa godhuudhaan karaa Abraa Godaanaa kanaan asfaaltii karaa Itoo Jibuutii kanatti fuudhaaf yaalii hedduu godhaa ture. Kana mootummaanis itti dhiyaatee hordofaa ture. Federaalaa makiinaa horuu fi warri finxaaleyyii Amaaraa kun gabba'ee uwwee dha'uun takkuma jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaatis humna adda ta'edha. Uummata hawaasa karrayyuu waliinis karaa Qorkee karaa gadii Arrootee jedhamu kanaanis lola akkasii banee. Lola kanaan miidhaa maaliitu dhaqqabame naannoo sanatti? Lubbuun namaa baatee qaba nama baay'ee waraanamee karaan jiru karaan Itoo Jibuutii guddaan cufamee ture amma karaan Raafuusan Bariis banamee raafuma hojii duraa jechuudha. Obbo Roobaa Jiloos as Fantaallee ganda Tuttuuxii jiraatu waan dilbata darbe ture akkasitti ibsu. Lubbuun namaa darbee namni hunduu gamaa gamana wallole isaanis qarashaa qawween obbaa namni itti marsee meeshaan dhamee obbaa isaanis ni ba'anii. Gama kamiin namni miidhame gama gamaan wanti miidhaan dhaqqabe jira wanti quba qabdan? Gama keenyalleedha namni haga 4-5 nurraa miidhame gama isaanii kanallee nama laman argee fi nama lama agarre. Amma yeroo kana hoo magaalattii keessa haala akkamiitu jira maal quba qabdu? Magaalattii keessa homaan jiran nutuu amma bakkaatti moorii fuuluma naannuma san jirra mangistii bichatu fagootti namarraa dhoowwa. Humnoota mootummaatu keessa jira jechuudha mangistii gaafettan? Mangistii hoggan uummata mootummaati gaa. Obbo Siraaj Alii Adam hoogganaa waajjira jallisii kan aanaa Minjaar Shankooraa kibxata darbee oduu gabaasaa VOA Mallas Kaachoo ammaaf akka dubbatanitti lolli kun humnoota poolisii naannoo Oromiyaan banamee jedhanii kanaafis ka'umsaa kan jedhan humni poolisii feederaalaa Abraa Godaanaa dhiisee bahuudha jedhu. ፌዴራል ፖሊስ ሙሉ ለሙሉ ኃይሉን ይዞ ወጣ። ይሄ በወጣ በ6 ሰዓት ተኩል አካባቢ ላይ የሱ መራቅና አጠቃላይ ምንም አይነት የመንግስት ኃይል አለመኖሩን አይቶ akkas jedhu Obbo Siraaj yeroo poolisiin feederaalaa magaalaa gad lakkisee bahu humni korri bittinneessaa Oromiyaa battalaan to'ate naannoo Amaaraa keessa lolli hin turre duula Amaarri daandii kana to'achuu hin qabu jedhu karaa saba himaalee isaanii gaggeessaa turan sana raawwachiifatanii amma lola kanaan reeffa namoota 10 hin awwaalamin jira jaaroleenis achi keessaa bahuu hin dandeenye manneen illee diigamaa jiru jechuun dubbatu hangawaan kun ammas kibxatuma darbe oduu gabaasaa VOA Mallas Kaachoo ammaatti kan dubbatan aadde Saalawaa Jaawwii jiraattuu magaalaa Abraa Godaanaa ta'an jechuun kan dubbatan humnoonni nageenyaa naannoo Oromiyaa qabeenya keenya irra nu ari'anii jedhu. አብራ ጎዳና ነበር የምንኖረው የአምስት ልጆች እናት ነኝ አላባት እያሳደግን መጥተው የመንግስት አካል የኦሮሚያ ልዩ ኃይልና መከላከያ ነው የደበደበው። akkas jette aadde Saaliyaan Abraa Godaanaa jiraadhaan turean haadha ijoollee shaniiti humna addaa naannoo Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaatti guyyaa gaafa dilbataa dhufanii nu dhaanan biyya keenya nuun jedhan nuti asitti ijoollee warree guddisaa jirra amma qabeenyi nuuf hafee hin jiru uffata narra jiru qofaanan jira ijoollee kooyyuu wantan itti jijjiiru hin jiru jechuun dubbatu. Warri rakkoo nageenyaa mudate kanaan booda humnoota nageenyaa Oromiyaan buqqa'uu dubbatan bu'uuraaleen misoomaa magaalattii keessatti ijaaramanii akka turanis himanii jiru. Dhimma kana irratti yaada dabalataa aangawoota naannoo Amaaraa kan godina Shawaa Kaabaa irraa gaafachuuf yaallus hin milkoofne. Gama aanaa Fantaalleen garuu Qorkeen aanaa Fantaallee ganda Tuttuuxii jala bakka jirtudha jedhu jiraattonni. Obbo Roobaa Jiloo maanguddoon biyyaa seenaa lafa kanaa akkanaan dubbatu. Qorkeen ganda Tuttuuxii jala jirti seenaan isiin qabdu Araddaa Fantaallenuura galma Elemoo jedhamti Ardaa Jilaati nuti maqaasanii yaamna. Isiin handhuura teenya keessaa barwannuun falmisiisu wajjiin lafa san gubbaa jiraataa turre har'a afaan garagalanii raafannaan tamteellaa addaa dhaabanii hannan gubbatti meeshaa bitatanii weerara lolaa nurratti geggeessanii lafa teenya irratti lubbuun nama meeqatii fi karri nama meeqaa saamamtee lubbuun nama meeqaa harcaadhaa turraan har'a nama hundattuu dhugaa fakkaattee naannoo Amaarawwanni jedhamu edallee hoggan miidiyaa wayii ilaalu gabaabni akkasii deemadhaa ture. Kan dhura teenya ta'uu abbaan nu hubatuu barbaadu dhufee kaartaa aanaa Fantaalleerra jiraatu dhufee haalaalu hoo afaan keenya nu amantii dadhabe. Obbo Roobaan jilli gadaa Qorkeetti taa'amu erga weeraree lafaa mudatee as dhaabachuu lubbuun nama hedduusii qabeenya duuka mancaa gannoota darbanii fi rakkoon naannocha keessa ture jedhu. Jilli amma efa isaan dhufanii achi gubbaa qubatanii weerara lolaa dhaabanii geggeeffamuun isaa dhaabbate. Jilli kun erga dhaabate amma waggaa hagam ta'eera? Waggaa 12 moo waggaa 13 akkana ga'e bakka amma. Sababa weerara kanaa jireenyi jiraattota naannoo sanaa hagam jeeqame?
Gisee takkitti illee bobbaafanneen galfannu gachiifnee rabnu qawween biyya keenyatti akka walqixxeetti dhamaa oolti biyyarraa qawween jireenyi keenya jireenya bada. Mootummaa naannoo Oromiyaatti bulchiinsi godina Shawaa Bahaa ta'ee dilbata darbe irratti VOF deebii kenneen finxaaleeyyii faannoo jechaan kan ibse daangaa Shawaa Bahaa kan naannoo Amaaraa daangessan aanutii 4 irraan ji'oota darban haleellaa geessuu beeksisee jira. Dilbata darbessi humni finxaalessa faannoo kan karaa aanaa ejjeree balaa geessuuf yaalee ture fashalaa'ee karaa aanaa Faantaallee irraanis yaalii geessuu himanii jiru. Naannoo ejjeree irratti waan rukutamaniif naannoo saniin deebi'anii immoo karaa daandiitti bahuu barbaadanii kanaaf naannoo sanitti uummataan wajjin ka'amee kan daandii cufuudhaaf miidhaadhaaf karaa daangaatti gad dhufe waan jiruuf saniif irraa deebisneerra seeliin isaas kan achitti ijaarratee basaastus ta'ee foon immoo uummata keenyas miidhaa turee jira. Isaanis dabalatee kan qulqullaa'e waan ta'eef tattaaffii cimaadha kan irratti fudhatame waan ta'eef amma baqatanii jiru. Jiraattota naannoo sanarra jiranis warra hidhattoota kana wajjin wal qabatee lubbuu namaarra miidhaan dhaqqabe maaltu jira waan ta'e adda baafattan? Nama nagaara miidhaan ga'e hin jiru. Tarii magaalaan amma qorkee kun to'annoo eenyu jala jirti? Maaliif gaafin akkasiisa ganni qorkeedha. Aanaa Fantaalleeti. Isaan duubayyuu ganda 2-3tu jira. Kanaaf dhimma olaantummaa seeraa naannoo san jiru kabachiisuudha malee waa'ee daangaa murteessuuti miti. Waa'een daangaa duubayyuu aanaa Fantaallee jira kun mormii biraan qabu. Obbo Abbaabbuun ammas hojiin hordoffii seera kabachiisuu fi calaluu jedhan qorkeetti itti fufee ni gaggeeffama jechuunis dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.